Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaayinaal Fuwaad Show jalatti argamtanii nageenyi kiyyaa bakka jirtan maratti isin bira haa gahu jecha mee har'ammoo waa tokko qabadhee dhufeen jira. Egaa sunis maayinni jechuun keessan hin oolu jechuudha. Egaa sagantaan keenya wal duraa duubaan jechuudha guyyaa guyyaadhaan jechuudha. Sa'aatii isaa eeggate halkanirraa sa'aatii akka Itoophiyaatti jechuudha. Akka biyyaatti sa'aatii 4 kan isin bira ga'u ta'a jechuudha. Duraaf duuba isaa eeggate egaa oduuleen adda addaallee ni darba. Kanneen nama barsiisoo yaani waan irraa baratamu tokko waan adda addaas ni jira. Waan akkasiis qabannee isiniif dhufna jechuudha. Maaliif beektota adda addaallee warra beekan doktorota barsiisota baay'eetu jiru jechuudha. Gara fuulduraatti jara isinii fidetan isinillee isiniif affeeruudhaaf yaadaatiin jira karoorfataan jira jechuudha. Egaa hangasitti immoo mee barumsan kitaaba tokkorraa dubbise har'a qabadhee dhufeen jira. Egaa waa dubbisuun gaariidha ilma namaatiif. Ilmi namaa waa dubbisuun gaariidha. Amma yeroo baay'ee nuti ilmaan Oromoo kun jechuudha. Yeroo baay'ee nuti kan itti fayyadamnu Feesbuukaa miidiyaalee adda addaa qofa kan nuti ilaallu jechuudha. Garuu kitaaba keessa yookaan immoo barreeffama keessa waa baay'ee arganna, waa baay'ee hubanna jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani baay'ee isaan mana keessaa qaba. Yoo xiqqaate 3, 4, 5, 6 waan akkasiin qaba mana keessaa jechuudha. Egaani haa ta'u fakkeenyaaf barumsa baay'ee namaaf kenna jechuudha. Barumsa baay'ee namaaf kenna yeroo jedhu kitaabawwan amma barreeffaman nuti akka qallaaliitti ilaallu kuni dhugaadha. Beektotatu barreesse waan ta'eef waan hubatan barreessaniiti kan jirri ummataaf laatan jechuudha. Egaa mee har'a kitaaba tokkorraa barumsaan fudhadhee yookaan immoo anis dhiira waanan ta'eef amala dhiiraa keessaa rakkoo dhiirri qabu, rakkoo dubartiin yookiin shamarreen qabdu egaa hamma nan beeka waan ta'eef egaa anis keessa darbuu hin danda'a. Waa baay'ees na mudatee yookiin argees dabarsuu hin danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee dargaggoonni yookiin ijoolleen dhiiraa jechuudha. Haadha manaa kiyyaa jechuudha. Haadha manaa kiyya yeroon bira gahu fedhiin koo naaf hin ka'u warra jedhantu jiru. Maaliif wanta akkanaa barumsa akka waa biraatti hin yaadinaa. Barumsa ilmi namaa otoo danda'e jechuudha. Sirriitti walirraa hubachuudha qaba jechuudha. Malee waan akkana barumsa gaariidha jechuudha. Toorraa hubattanii gaariidha yaada. Egaan egaamee hamma waan kana keessaa waan hin fudhe tokkotu jira. Anis immoo mudannoo kiyya yookaan immoo hiriyoottan kiyya yeroo jarri mudannoon kun jara qonnamu nan argas keessa darbee rasu waan ta'eef egaa yeroo baay'ee namni haadha manaasaa waliin yookaan immoo jaalalleesaa waliin wal qunnamu jechuudha. Baay'een dhiiraa jechuudha. Baay'inaan dhiironni jechuudha. Keessatti ijoolleen biyya Arabaa kana keessa jiraatan jechuudha. Wanta akkanaa ni mudata. Maaliif laata wanti kun kan jedhu yoon kaasee akkan beekutti yookiin immoo akkan yaada kootiitti akkan hubadhetti akkan keessa darbeetti akka nam tokkootti jechuudha. Anis irraa isiniif ibsuu nan danda'a jechuudha. Maaliif kanneen akkanaa kun dhiira yeroo baay'ee ni mudatu. Amma yeroo baay'ee qoricha isaati kan jirre fayyadaman ijoolleen biyya keessatti ijoolleen biyya Arabaa jechuudha. Qoricha jechuun yookaan immoo kiniina adda addaa jechuudha kan fedhii namaa kaasu jechuudha. Wanti kun garuu miidhaa cimaa qaba. Miidhaa cimaa qaba. Baay'een namaa garuu hin beeku waan kana jechuudha. Miidhaa guddaa namarraan geessisa. Fakkeenyaaf miidhaa inni namarraan gahu maa inni wattan fakkeenyaaf tokko lama si jedhee isin immoo miidhaa inni qabu yeroo hunda jechuudha. Yeroo hundumaa yeroo yookiin dubartiidhaan wal geessu haadha manaa keetiin yeroo wal geessu yeroo hundumaayyuu kiniina sana fayyadamuu si bara jismiin kee jechuudha. Seeliin dhiiga keetii waan akkasiitiin yoo ka'e malee akkasiin siif ka'uu hin danda'u jechuudha. Yookaan immoo fedhiin kun siif ka'uu hin danda'u jechuudha. Egaa ni mudata ilma namaa. Ani hiriyoo tokko baay'ees mudateera. Anas mudadhee keessa darbuu hin danda'a. Kanneen kana fakkaatan irraa isiniif himuu hin danda'a. Mee furmaanni isaa maali waan akka jedhu isin dubbanna. Miidhaa isaas furmaata isaas jechuudha. Gara booddeetti ni dubbanna jechuudha. Egaan yeroo baay'ee haati manaa
abbaa manaa ishee yeroo hiiktu argina. Yeroo baay'ee jaalallee ishee yeroo siin dhiiftu ni argina jechuudha. Ni argaa turres jechuudha. Yeroo baay'ee kanneen nam tokko yeroo dubbatu maal jedhu isheen gurbachii waa tokko hin danda'u kanaaf hin dhiise deeme kan jettu jirti shamarreen jechuudha. Maaliif uumatu dhagaa baaneedha jechuudha. Danda'een godhuu danda'ee fedhiin qabaatu tokko lama tokko na bira gahee bakka kanuma waa tokko hin jiru kan jirre dubbatantu jira jechuudha. Egaan dadhabbinni akkanaa maalirraa dhufaa yoo jennee ilaalle har'a jechuudha. Dadhabbinni akkanaa wanti inni dhufuu danda'uun sammuudha. Gabaabinumatti jechuudha. Maaliif yoo tanu ani akka kootti ani akka kiyyatti jechuudha. Sammuu kootiin amana. Sammuu kootiyyuu amma fakkeenyaaf mudannoo keessaa isinitti hima. Mudannoo keessaa jechuudha. Guyyaa tokko hiriyaan kiyya tokko jaalallee isaa yookiin jaalallee isaa kan jaallatu wayii fudhatee mana kiyya dhufe. Mana kiyya ogguu dhufu wanti kuni isa rakkisee natti fakkaata jechuudha. Akka gaafasiitti jechuudha. Gaafa isa mudatu gaafas rakkoon qabu hin dhiise guyyaa gaafasii jechuudha. Guyyaa gaafasii akkana ta'e naan jedheetu rakkoon qabu bakka dhiisi bahu. Wooma tokko ta'a yookiin nyaata keessaa waan adda addaa ta'uu danda'a jedheetu man dhiise jechuudhaan. Egaan egaa nyaata keessas ni jira wanti kun. Nyaata keessallee ni jira. Wanti qaama dhiiraa yookiin qaama jaarsa keetii akkas dadhabsiisuu danda'u maayinni tokko maajii naan jirti jechuudha. Ijoolleen biyya Arabaa jiraattan ni beektani. Maajii jechuun kan waxii keessa yookiin immoo ittoo keessa buutee yeroo hojjetamu kan keessa buutee sochoofamtu sana jechuudha. Qimamii maajii jedhamtu jechuudha. Qimamiin kun biyya Arabaa adda addaa keessatti ni argamti. Awurooppaa keessatti illee ni argamti wanti kuni. Garuu otoo waan akkanaa jaarsa keetiif yookiin jaalallee keetiif nyaata akkanaa osoo nyaachisuu dhiiftee gaariidha jedha. Amma maajiin sun baay'ee ajaa'ibaa baay'ee qaama dhiiraa dadhabsiisa jechuudha. Namni himu. Amma Araboonni nyaatanu. Araboonni nyaata sana yeroo madaamiin jira abbaa jaarsa isiitiif hojjettu maajii sana keessa hin buusan. Maaliif rakkoo kana qaba waan ta'eef jechuudha. Rakkoo dhiibbaa qaama saala dhiiraa irratti uuma waan ta'eef jechuudha. Egaa ijoolleen keenya immoo hin beekanii waan kana. Zimbileetuma waxii mi'aawu qofa ilaalu waan akkasii qofa ilaalu malee rakkoo inni fidu hin beekamu. Tokko maajii kanatu fida dadhabbina akkanaa jechuudha. Inni lammataanii egaa dhiifama yaadaan gara biraa kute gurbaan hiriyaan kiyya hammaa jechuudha. Jaalalleen isaa kun hammas guyyaa biraa dhufte guyyaa biraa turanii ammas hogguu wal arganu ammas naa ka'uu didee yookaan immoo fedhiin koo naa ka'uu didee jedhee nagaa natti hime ammas jechuudha. Wanta akkanaa ni jira. Maaliif gurbaan kun duraan ka'uufii hin didu jechuudha. Garuu isa mudate sababa mucaa kanaa waliin guyyaa dursaa guyyaa awwala isheedhaan wal argu wanti kun isa mudateef sammuu isaa amansiisee jira jechuudha. Sammuu isaa maal jedhee jira? Isiitti akka fedhii hin qabaanne yookaan immoo akka isheedhaaf fedhii kaafachuu hin dandeenye na beekti jechuudha. Dhiirri jechuudha amala dhiiraa keessaa wanta tokko isinitti barbaadu warri dhiiraa kan beektu wanta akkanaa gaafa isin mudatu dhiifama gidduutti eegaa of ajjeesii hanga of ajjeesuu yaala jechuudha ilmi dhiiraa. Maaliif baay'ee wanta akkanaa yeroo dhiira mudatu baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Maaliif anas mudatee ta'uu danda'a. Baay'ee qismii namaa cabsa jechuudha wanti sun. Fakkeenyaaf dubartoonni taradda'uu hin dandeessi. Maaliif yookiin haadha manaa isaatii yookiin isa jaallattii waan taateef ofirraa hin beeskiftu jechuudha. Garuu dhiira sanatti baay'ee ulfaata jechuudha wanti sun. Fakkeenyaaf yaani fedhii irratti yeroo jarri wal qunnamuu qodaan isaa kun yookiin meeshaan isaa kun inni ka'uu didu baay'ee ofitti qaanfata jechuudha ilmi dhiiraa. Haa ta'u kaa guyyaan kun gurbaan amma ani jedhu kuni guyyaa sanaa wanti kun isa mudatee jira. Sana booddee sammuu isaa amansiisee jira. Sammuu isaa akkamitti amansiise? Akka isheetti fedhii naan kaane jedhee akka naaf hin kaane jedhee of sammuu isaa amansiisee jira jechuudha. Amma intala kana bira hammas guyyaa biraa yoo ogguu bira ga'u fedhiin isaa kun dhuma dide jechuudha. Dhuma maaliif?
sammuu keessa kaa'atee jira waan ta'eef kuni wallaaluu fakkeenyaaf amma guyyaa tokko haadha manaa kiyyaa wajjin wanta akkanaa naqunnamuu hin danda'a. Ogguun naqunnamu waan sana sammuu keessaa of baasuu yaaluudha hamma dandeessu tokko jechuudha. Yeroo baay'ee namni kan walii waan akkanaatiin jechuudha. Baay'ees nan beekas argaa turres jechuudha. Maal akka nu gochuuf guyyaan ishee bira gahe akka fedhiin koo naaf hin kaane nan beeka waan jedhu of amansiisee of keessa kaa'ee jira ilmi dhiiraa sun jechuudha. Gurbaanni sun jechuudha. Mucaan sun jechuudha. Kun immoo ta'uu hin qabu. Maal gochuu qabdu waan kanaafi sammuu keessan keessaa osoo balleessitanii gaafa guyyaa lammataa fedhiin kee sirriitti si ka'aa jechuudha. Sirriitti siif ka'uu danda'a jechuudha. Sammuu keessa kaa'achuudhaan garuu miidhaa cimaa sirraan gahaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf dubartii bira osoo deeme gurbaanni kun jechuudha. Osoo dubartii bira deemeesi bakka fedhiin koo yeroon shamarran bira gahu yookaan immoo dubartii bira gahu naaf hin socho'u jedhee sammuu keessa kaa'ata taanaan shamarree kan bira yoo dhaqeeyyuu fedhiinsaa ka'uuf hin danda'u jechuudha. Kun immoo dadhabbina sammuuti jechuudha. Dadhabbina sammuuti. Sammuun kee waa qabee akka waraqaaf akka gowwaa hin gadhiisu taanaan hangatti dhaqxee jechuudha. Osooti biran gahin meeshaan kee kuni si fedha si feesisaa jechuudha. Inni dhaabbata. Guyyaa ishee bira geesse garuu yemmuu ishee bira geesse si diduu danda'a. Namni baay'een yookiin isin mudatee naan hin beektanii natti fakkaata jechuudha. Maaliif sammuu keessatti kana qabattee jirta waan taateef jechuudha. Kanaafuu sammuu kee keessaa otoo waan akkanaa balleessitee gaarii ta'a furmaanni isaa sammuu keessaa waan akkanaa balleessuudha jechuudha. Kana shamarraafis immoo shamarraafis jechuudha. Dhaamsa tokko nan qaba dhumarratti jechuudha. Inni lammataan immoo jaalala barbaada. Jaalalan barbaada. Jaalalli onnee kee keessaa hin jiru taanaan fedhiin kunis baduu hin danda'a jechuudha. Garuu yeroo baay'ee shamarran akkas jedhu. Waan nan jaallanneefiyyuu fedhiinsaa ka'uu didee jedhu shamarran. Yeroo baay'ee kan dhiira komatan nan dhagaas jechuudha. Kun immoo soba. Soba. Gatii si jibbuuf miti. Si jaallata. Waan sammuu keessa waan kana kaa'atee ati jaallatuuf jechuudha. Maal kaa'atee jira? Guyyaa wanti sun isa mudatu. Dhiirri kun dafee waan gadhiisu mataan isaa jechuudha. Waan isa mudate tokko hin gadhiisu dhiirri shamarran irraanfachuu hin dandeessi. Maaliif kuni uumama keenya jechuudha. Dhiirri waa tokko sammuu keessa kaa'annaan balleessuu hin danda'u jechuudha. Rakkoos ta'ee waa adda adda tanas jechuudha. Waan namni waa itti balleessu amma fakkeenyaaf shamarreen tokko osoo kaatee dhiira wayii ajjantee isarratti jechuudha. Dhiirri irraanfachuu hin danda'u. Hammayyuu malqiyaamaa jechuudha. Amma wajjin jiraatanii yoo wal dhiisanutti malee ishee amanuu hin danda'u jechuudha. Maaliif amanuu hin dandeenye beektu? Sammuu keessaa hin badu. Sammuu dhiiraa baay'ee cimaadha jechuudha. Sirriitti qaba jechuudha. Hin gadhiisu. Amma shamarreen tokko garuu osoo fakkeenyaaf dhiirri abbaa manaa ishee deemee dubartii biraatiin wal qunnamee itti deebi'ee osoo inni dhiifama gaafate maal jedhee waliin jiraachuuf murteessanii jechuudha. Hin irraanfatti shamarreen. Hin irraanfatti waan ajaa'ibaati jechuudha. Kun uumama rabbiiti waan ajaa'ibaati. Kuni wama jirudha. Kanaaf ilmi dhiiraa waan qabe hin dhiisu. Amma gurbaan sun gaafa wanti kun mudatu sammuu keessatti isaa hafee jira waan ta'eef hogguu ati bira geessu yeroo hundaayyuu jechuudha. Fedhiin isaa yeroo inni si bira gahu sodaataa si bira gahara waan ta'eef achumaan ciisuu danda'a jechuudha. Gatii of sodaataa si birti dhufaaruuf. Kanaafuu shamarranii fi waan akkanaa keessaa wanti isiniif dhaamuu barbaadu maa inni beektu jaarsi keessan wanta akkanaa hin qunnama yoo ta'e yookiin jaalallee kee hin qunnama yoo ta'e maal gochuu qabdaa? Sammuu isaa kana akka inni dhiphatu gochuun qabu. Maaliif lakkii ani illee otuma fedhii qabdu jechuudha. Otuma fedhii kee ta'uyyuu lakkii ani silumaayyuu barbaadaan jiru. Lakkii jechuun jabeessuu jechuudha. Hadha yookiin nyaatuma nyaattee fuuma akkanaatiif jedhameetuyyuu irra buttee isa jabeessitee jettee gaarii jechuudha. Maaliif waan kana irraanfataa deema jechuudha. Tuffataa deema. Garuu waan sitti dhagaame waan isheetti dhagaame se'a dhiiraa jechuudha. Guyyaa dadhabina akkas wanti sun isa mudatu jechuudha. Kanaafuu waan akkanaatu jira shamarreen jechuudha. Hundi keessanuyyuu fakkeenyaaf heerumuun keessan hin oolu boriitu jaalallee qabachuun keessan heerumuun keessan hin oolu waan ta'eef wanta akkanaa jaarsa keessan mudachuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu isin maal gochuu qabdu? Jabeessuu qabdu jechuudha. Ati dhiira, ati jabaadha, ati maal ta'e, ati
kuni maal diqiidha birqiidha itteetumayyuu waan ta'e kana qalalli gooteetuyyuu sammuu isaa kana akka inni yeroo hunda of dhiphisu otoo gochuu dhiiftee furmaata isaa tokko keessaa isa tokkodha inni kun jechuudha. Furmaata isaa keessaa isa guddaa. Egaa qoricha adda addaa fayyadamu jechuudha. Sababa waan akkanaa jechuudha. Qorichi sun immoo baay'ee miidhaa cimaa qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa galtaa biyya biraas deemuu dandeessa. Biyya qorichi kun hin jirrellee deemuu dandeessa. Baadiyyaa keessa deemuu dandeessa. Wanta akkanaa gaafa si qunnamu laazima qorichicha of harkaa qabaachuu qabda jechuudha. Kanaafuu tabalaasha'uu keerra atis yaa intalo, atis yaa obboleettii kiyya, atis yaa obboleessa kiyya sammuu kee akkasiin of amansiisuu yaali. Atis immoo isheen shamarreen jechuudha. Dhiira kana yeroo wanta akkanaa mudatu ati immoo furmaanni isaa jabeessuudhaan jechuudha. Furmaanni isaa furmaata guddaa cimaa isa tokkodha. Furmaata isa lammataati jechuudha kuni. Kanaafuu waan adda addaarraa barumsa adda addaa isiniif qabadheen dhufa. Mee kan shamarree keessaa immoo wanti fedhii dhiiraa kana kaasuu danda'u kanneen akkanaa jechuudha. Kan shamarraa isin barbaachisa waan ta'eef egaa paartii lammaffaa irratti qabadhee isiniif dhufa. Halkan gaarii jechaa share like nu gochuu hin dagatinaa. Oguu isin share waliif gootan yeroo isin like waliif nu gootanu nutis ni jabaanna jechuudha. Barumsaalee adda addaa isiniif qabadhee dhufa jechuudha. Gara fuulduraatti waa gurguddaa inshallah isiniif qabadhee yoo jiraanne yoo lubbuun jiraanne jechuudha. Egaa yoo rabbiin umuriin nu dheeresse jechuudha. Bakka jirtan maratti nageenyan isiniif hawwa. Egaa yaada qabdanu namni baay'een WhatsApp kiyya kunoo asirra jira. Facebook ni kiyya. Waan adda addaa kiyya jechuudha. Appiin adda addaa asirra jiru kan itti fayyadamu jechuudha. Egaa yaada qabdanullee achiin nuun gahuu dandeessu. Baay'een keessanis yaada nuun gaa jirtani waa'ee Hacaaluu Kaleessa dubbadhe irratti illee nama baay'eetu dhufe yaada cimaa kennee WhatsAppiidhaani. Akkuma sana isinis yaada gorsa yoo qabaattan mudannoo adda addaa wanta akkanaa isin qunname yoo ta'e furmaata isaa waan adda addaa wal gaafachuun waan jiru waan ta'eef asirratti kunoo toora asirra jiruun nu qunnamuu dandeessu. Egaa laayikii xiqqoo hin dagatinaa. Facebook keessan irratti illee otoo share gootanii gaariidha natti fakkaata. Egaa halkan gaarii horaa bulaa.